daawwattoota keenya kabajamoo kan daawwachaa jirtan kun OMN sagalee uummata gaazexeessaa keessan Guyyoo Waariyyoo Abjirmaati. Oduulee miidiyaa hawaasaa irraa walitti qaban takkaan isinitti hima. Biyyattiin Itoophiyaa akka fiintaleeyyiin warra kaabaa jedhanitti biyya Rabbi eebbise, biyya waaqarraa buute, biyya Quraana keessatti himamte, biyya Matsaaf Qudduusii keessatti himamte jechuun itti dhaadatan, addunyaan guutuun itti gargaaru. Biyyattiin tun biyya mootummaa hin qabne, mootummaan haara wareef dhufe, waggaa 3 keessatti riikoordii hedduu galmeesse. Nama akka bineensaa nyaachuu eegale. Ummatuma keessaa bahe uummata Oromoo nyaachuun, ajjeesuun, hayyoota isaanii hidhuun, kophaa isaa gulufuu filate. Mootummoonni addunyaa itti ka'uudhaan jaalli kiyya Doonaald Tiraamp osoo aangorraa hin bu'in dura namtichi kun sammuu qabu gowwaa Afrikaa qofaa miti addunyaa galaafachuuf deema jechuun maallaqa Itoophiyaaf kennuuf ture irraa kutan. Kaadirileen bilisiginnaa Doonaald Tiraamp akka injifatamu waan kadhachaa ba'anis Joe Biden eega gara aangootti dhufeen booda dubbiin hin jabaatte. Joe Biden mootummaan Itoophiyaa akka hin jirretti hubachuudhaan namtichi kun gowwaadha wajjin hin haasawu na hin madaalu jechuun mootummaa Keeniyaa wajjin haasawa eegale. Tun salphina guddaa miidiyaaleen addunyaa Reuters, Al Jazeera, BBC, Washington waan kan wal harkaa fuudhu jiran. Dubbii kana ilaalchisuun qondaalli mootummaa Abtaayyee Danda'aa kan namoonni hedduun miidiyaa hawaasaa gubbatti harree shookkee jechuun maqaa isaa waaman waan kijibaa waan dhugarraa fakkaate takkaa lama barreessuun eegale. Inni biraa mootummaan Eertiraa kan biyyisaa akka nugusaatti waamu kan filannoon hin jiru jedhu waaqan namuude jechuun ka haasawu gorsa Abiy Ahmed ta'uun kan beekamu biyya isaa galaafachuun siyaasaan isaa biyya isaatti hin dhaabbanne gara Itoophiyaattis as dhufte dubbiin hin jabaatte hin maraatte. Namtichi Eertiraa bira dabree Itoophiyaas bulchuu eegale dubbiin daran jabaatte. Shimallis Abdiisaa mootummaa naannoo Oromiyaa yookaan Condhuur jechuun kan beekamu namni itti ka'e. Namni kun sammuu hin qabu, doofaadha, garaa guddata, dilbii jechuudha. Jalqabumaa dandeettiin osoo hin taane namni kun jalqabarraa jaakeetti Abiy baata. Uumaan beeku, haasawaan beeku jechuudhaan kan komata. Jechuudhaan namoonni hedduun maqaa nam kanaa kan kaasan addunyaa dhiisii laftillee itti gargaaru. Warri kaanis yeroo inni gara miidiyaa bahu yaa Rabbi nu baasi badaa maal sodaatan. Badaadha maal dubbata jechuun sodaatan. Dubbiin daran cimti. Haalli siyaasan Itoophiyaa itti jirtu hedduu nama dallansiifti. Miidiyaaleen addunyaa Boris Johnson kan Ingilaand bulchu mootummaa Itoophiyaa irraa paawundii miliyoona 300 kutte. Ameerikaan doolaar miliyoona 272 kutte. Qeeroon Jarmanii hiriira bahuun addunyaa salphifte. Namtichi kun waaqaaf laftillee itti kaate. Hoomaan beeku gowwaadha. Hayyoota ofirraa ari'a. Gowwaa warra nama arrabsu ofitti waammata. Ifiillee badee biyyattiillee galaafate jechuun akkasii walii ibsan. Gabaasa kiyya kaadhaa sumarra gabaabsa. Ulfaadha walitti deebina. Abdi, dilloofanna. Mais Abdi, Orazi Entertainment, kan jedhamu kennaali. Kanatti asii ammoo. Abdi Fadiso. Kanatti asii. Ol dhiibi noonu achii miti. Kunoo kan. Oolme. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo qaqqaabii sadarkaa idil-addunyatti argamtan kan OMN kallattiidhaan hordofaa jirtan hundi keessan guyyaa irraa karaa magaalaa Mushin
naannoo Baayirii kan bulchitu mana gartanii galma yookaan caffee naannoo Baayirii duratti argamna. Waajjira pirezidaantii naannoo Baayiriitii fi paarlaamaan naannoo kanaa as jechuudha. Asitti egaa guyyaa sadaffaadhaaf sagalee obboloonni keenya kan akka Abdoo Qaadii Abbaa Jabalii fi hawaasni Oromoo magaalaa Mishin asitti ba'uun sagalee isaanii dhageessifachaa jiran akkasumas dippiloomaatota gurguddoo naannoo Baariyaa bulchan kan hanga federaalatti anallee gara wanni itti fuudhaa jira sagalee gara guyyoo hariyootti kan gartee sagalee hanga mootummaa federaalatti qabanii fi dhiibbaa garaagaraa godhuu danda'an kan dippiloomaasii poolisiiwwan hajaa alaa biyya Jarman keessatti iddoo olaanaa gurguddaa qaban guyyaa irraan kana guyyaa kaleessaa dhufanii obboloonni keenya kan naannoo Baayiriitti argatan iddoo kanatti dubbisaa turan jechuudha. Kanaan wal qabatee egaa injifannoowwan galmeessifamaa jiran akkuma yaadattan hedduudha. Ilmaan Oromoodhaa kan ilmaan Oromoo biyyoota alaa keessatti argaman guyyaa tokko rafanii bulaa ciisatti hin jiranii hanga miidhamtoonni siyaasaa fi hayyoonni Oromoodhaa beelaan miidhamaa fi of miidhaa jiran hidhaa keessaa ta'anitti hanga Oromoo irraa addachaan reebichii fi dhiittaan mirga namaa dhaabbatutti sagaleen uummata Oromoodhaa yoomuu ol ka'ee iyya dhugaan Oromoodhaa ni lallaba. Uummanni Oromoo guyyaa kaleessaa hawaasni Oromoo biyya Ameerikaatti argamtan magaalaa DC irratti akkasitti sheekotiin qeesonni abbootiin amantaa abbootiin gadaa fi hawwoliin teennaa fi qeerroo fi qarreen biyya Ameerikaa keessa jiran sagalee isaanii akkasitti ol kaasanii dhageessanii ilmaan Oromoodhaa mataa ol nu qabsiisanitti nutis biyya Jarman har'a magaalaa Mushinitti argamnu malee torbee har'aa walaggaan keenya biyya Jarman magaalaa giddugala Awurooppaa kan taate magaalaa guddoo Berliin irratti jechuudha sagaleen Oromoodhaa ol ka'ee iyya jechuudha. Guyyaa sanis achirattis wal arguuf deemna. Daqiiqaa tokko akkuma hayyoonni kennamu jiran immoo kun irramu ija takkaan nu fennaa jedhan amma ija dhaqqoo banannee jira. Kanaaf uummanni Oromoo biyya Jarman keessatti argamtan kolollaa Jarmanitti argamtan yoo ka dandeessan taatan dhuftanii sagalee keessan nu wajjin dhageessisuudhaan hayyoota keenya kan guyyaa 30ffaadhaaf ji'a tokkoof kan walirraa cinna seenaa biyya Itoophiyaa keessatti qabsoo karaa nagaatiif barnoota ka ta'u qabsoo karaa nagaatiin qabsoon akkamitti akka gaggeeffamu dhaloonni dhufaa darbaa hundi kan irraa barachuu danda'u seenaa gurraacha lafa kaanii dabra jiran hayyoota keenya lubbuun jiraatanii fi ijaan agarraa fi arguu dhabna kan beeku waaqa qofa. Kanaaf yoo nuti gabbaane qofa falmanne qofa hayyoonni keenya mana hidhaatii gabba'uu danda'a dhugaa fi haqa isaanii falmatan sana argachuu danda'a. Kanaaf uummanni Oromoo biyya alaa jiru kan biyya keessatti argamu hundi keenya gabbaanee sagalee keenya dhageessifannee falmachuudha qabna. Jawaar Mohaammed, Baqqalaa Garbaa, Dajanee Xaafaa akkasumas Shamsaddiin Xaafii obbo Dajanee Xaafaa dabalatee hayyoota akka Koloneel Gammachuu Ayyaanaa kan akka Abdii Raggaasaa fi hidhattoonni siyaasaa Oromoo hundi isaanii hanga hidhaadhaa ba'anitti hanga dhugaan Oromoo deebi'utti hanga hadaan diinaa hiddaan buqqee odaan Oromoodhaa dhaabbatutti qabsoon Oromoodhaa itti fufa. Mootummaan kun mootummaa diina uummata Oromooti. Mootummaa diina gaanfa Afrikaa fi mootummaan kun mootummaa nageenya tasgabbii fi mootummaa dimokiraasii fi dhugaa fi haqatti namanne waan ta'eef mootummaa kana mormuun ilmaan Oromoodhaa mormiin magaalota garaagaratti itti fufaa. Keessattuu yeroo ammaa kana qilleensi Awurooppaa akkuma isin agartan kana tolaa jira. Abiyyi gaa waaqni balleessinaa jedhe namichi Suudaan gaa obboleessa kennaa artistii kabajamaa fi jaalatamaa kan biyya Jarman keessatti beekamu artistii Abdii Faddis gara waltajjiitti affeeraa. Abdii Faddis geerarsaan sagantaa kenna nu miidhagsaa hamilee akka nu kennitaniif kabajaan isin gaafannaa. Abdii. Galatoomi gosaati. Osoon gara geerarsaan dabarre ergaa takkataniin gaaf tokko osoo Jawaar OMN deeggarsaaf as dhufe dabarse takkaa jira. Ergaa sana irraa salaan deebi'uu qaba jeetiin. Gaafiin sun barri sun bara qabsoon teenyaas itti keessa finiinte nama piroofeesara wayiitiin jeeni piroofeesara waggaa dheeraa piroofeesarummaa biyya biraatiif hojjechaa ture. Kana daawwannaaf biyya dhaqe Oromiyaa dhaqe hogguu daawwate wanni isaan daawwachiisan qabriidha. Qabrii tana dhaqee daawwateeti qabrii gubbatti dhagaa qabrii gubbatti Piroofeesar Abaluu dhalatee waggaa 3 du'e, Piroofeesar Abaluu dhalatee waggaa 5 du'e, Piroofeesar Abaluu dhalatee waggaa 2 du'e.
dhagaa qabriirra kanumaa jira. Kana piroofeesarri biyya biraatii dhufe kun piroofeesar Abaluu dhalatee waggaa shanii du'e dhalatee waggaa lama du'e dhalatee waggaa tokko du'e kun maalii jee gaafate kan akkasi katabamuuf. Nuti biyya teenyatti Oromiyaatti jaalin namni hanguma biyyaa hojjete urmii isaa qabnaa fi as dhufee waggaa lama qofa hojjetee achii booda amrii ta'ee sanii fi waggaa lama waggaa sadii waggaa shan jennee katabnaa. Duuba aniin kun amma yooniin amma du'e maaliin jaamaa jennaan piroofeesar Abaluu dhalatee akkuma dhalatee du'ee jenneeti dhagaa qabriirra sii katabnaa jaanii jechuudha. Kanaafuu akka dhalannetti warra du'e osoo hin taane qabsooyinee saba keenyaafis sagalee taanee ka biyyaa baanillee warri biyya alaa baargara nyaatanii jaaniiti maqaa nuu baasan warri achiisun jechuudha. Qabsoon nuti asii goonu ibidda kanarratti abdoo qaatii hedduu si galatoomfadha. Hayyootan keenyaa fi gartee warreen waan kana qabsoota keessatti gartee qooda guddaa fudhatan baay'ee galatoomaan isin jaa akkasumatti gara ga'eera sakatiir seetachi dabarre jechuudha. Mee hayyeena jalaa jaala. Wal gaafadhaa lammii too deebisaa gaafii tana. Biyyaafis jiituu tan jaraa caaltu Oromiyaa dhaqabna. Humna namaatiis taanaan rabbiif galanne agayuu qeeroo fi qarree dhaqabna. Nama nun deemu sayyuu jawaar maammaffaa dhaqabna. Biiflee darbatee hin dabne kan lubbuu fi neelanne. Leenca lammiif gaachanaa baraddoo qaati qabna. Dhiira dhiigarra martee gumaa baasuudhaaf gadootu jaalmarroo dhaqabna. Hanqina maali qabnaa bara dhufaa fi dabraa hidhaadhaan ukkaanfamna. Gaafii mirgaati gaafiin jawaar gaafate. Gaafiin jawaar gaafii abbaan biyyaa gaafatu. Timshaashimatti gaafiin jawaar Mahammad dhiigaan malee hin deebitu. Roga hundaa finiinsaa barayyuu booyuun fafaa karaa cabtee naa yaaftu. Lallabii lola labsii tiyya dabarsi. Dhiira guyyaa murtiidhaa dhawwaaqii dhageessisi. Tumta duriin gargarii ni garta lallabii dhageessisi. Biyya abbaan qabne seeteeti fadhii doonnu daawwatu yartuun nu kaadhimatte asirratti raawwattuu kayoo baasii bobbaasii jawaar maammatiidhaarraa gannuu baasii. Gaafii mirgaati gaafiin jawaar gaafate. Gaafiin jawaar gaafii abbaan biyyaa gaafatu. Timshaashumatti gaafiin jawaar Mahammad dhiigaan malee hin deebitu. Roga hundaa finiinsaa barayyuu booyuun fafaa karaa cabtee naa yaaftu. Yaa gabaabaa hanga qubaa waan ati na goote garaa na guba. Qeyroo baqachiiftee taan bahara gubbaa baaftee fiddee Awurooppaa gannaytee haanii siraariin dhamaafte. Hanqa hafee biyya deebi'ee hidhaadhatti galchite. Ati siif hin baddu harkuuf teenya mana murtii addunyaa dhaabbachuudhaaf teessa quba qabaadhuu ni dhageessa. Quba qabaadhuu ni dhageessa yaa shaggaa baadiyyaa maaliif alaala dhaabbattee na eeyda. Walalooteetii yaade ergaan keetis gurguddaadhaa dhaamsa keessaniin barbaada. Shaggaa as mee dhiyaadhu. Shaggaa koo as naa dhiyaadhu atis mee takka naa barooti galatoma. Innummaan akkas naan jedhee kootti jennaaniin dhufe waan qindeeffadheen qabu. Haa ta'u garuu kitaaba tokkorraa kan hin dubbise jabaa isinii jedha. Nagama. Eeyyeen namoota baay'eedhaaf shakkiidha. Waa'een dimokiraasii, waa'een mirgaa fi dirqama uummata Oromootiif haaraa jedhaniini isaaniif kan deebii taatu hamma dhugaan kararraa dabe hamma dharri qooqa baasee iyyatti nuti sammoo dhugaa karatti deebisuudhaaf dharammoo marree suuqa kaa'uudhaaf ni falmanna. Isaan warra Oromoon dimokiraasiin beekan jedhan sanaaf bara durii sana bara arfaasaan bunaa bara nagaan hin jirre kan waliigalteen onaa isaan sun warra akkasii isaan kun warra abaluu bara jedhee hundumtuu aangoodhaaf wal kabalu bara sana keessayyuu bara geegaboo fi wacaan hundeen lafaa raafamu bara buqqee dhaabuudhaaf buqqeen bakkaa kaafamu bara sana keessayyuu Oromoon qaroomaan saaqee hulaa sirna gadaa isaa keessa nagaadhaan olee bula. Bakka kaabbu'e jedhee balaqqeessaaf hin na'u. Utoo hin ilaalin arga karaa bakkalchi ba'uun. Waa'een dimokiraasii, waa'een mirgaa fi dirqamaa miitii uummata Oromootiif seenaa waggaa 20
akka qaamaatti baannee akka gogaatti uffannee akkoo fi akaakiliidhaan dhalanneetti guddanne. Haa ta'u garuu bara bonni baay'ate bubbeen lafa booressa. Bara bonni baay'ate bubbeen lafa booressa. Michummaan daangaa darbe bulee nama diinessa. Fuufatee dhiisa malee jabbii mucha harree hin hodhu. Kan garaan firan godhin Oromoo koo hadaraan firan godhu. Dhiira diina gidduu goota lugni marsitee yaatee itti dhaadattu. Dhiira diina gidduu maal taatee gaafattu? Badii tokko malee nagumaa yakkanii miila gaadi'anii dubbachuu dhorkanii maal ta'eree kanarraa jiraattoo du'eera foon irraa dhumee lafettoo ba'eera. Maal taate jechuurra kaanee murteessinee du'a baraaruudha qabsoo finiinsinee. Innoo nuuf akkana nutoo isaaf jennee deebii seenaa boriitiif hojii qaba hojjenne. Teenya hidhii xuuxuun bu'aa hin argisiisa. Lakki callisiin kun burnu gaabbisiisa. Lakki yaa saba koo caba nama hin cabnu. Qabsoo finiinsinee jiraatti haa qaqqabnu sun hin garagalatuma. Artistoota keenya shaggaa baadiyyaa Abdii Xayyibaa Qootii fi Abdii Faddisiif meeta kaamila nu kennaafi. Kanatti yaasee ammoo obboleessa keenyaa gamtaa bulloo olaanaa artistii keenyaa gama waltajjiitti akka nu dhufu kabajaadhaan isa gaafannaa. Gamtaa bulloo olaanaa miilanannaa simadda. Gamtaa alaabaa kootu gamtaa. Maaliif iddoon nuti jirru kun paarlaamaa naannoo Bavaariyaa Baayeriiti. Baayerii jechuun biyya Jarman keessatti naannoo sagalee guddoo qabdu Oromiyaa jechuudha. Oromiyaa Jarmaniiti. Oromiyaa Jarmanii jirraa gama dinagdeetiinis siyaasaanis haa ta'uutii wama hundaan Jarmanii keessatti biyya Jarman keessatti hanga sadarkaa Awuroopaatti warra dhiibbaa gurguddaa geessisuu fi humna jabaa uummata qaban iddoo dinagdeen gurguddaan dippiloomaasii walitti dhufeenyi biyyoota garaagaraa gurguddaan intarnaashinaal akka ta'e iddoon inni keessatti argamu naannoo Bavaariyaati jechuudha. Oomishni Jarmaniin ittiin beekamtu gurguddaan kan akka kaampaniiwwan gurguddoon kan argaman naannoo Baayerii magaalaa Munshin kana fa'aa keessatti jechuudha. Kanaaf Baayer jechuun Baayerii magaalaa Munshin kan itti argamnu kun magaalaa intarnaashinaala idil addunyaati jechuun ni danda'ama jechuudha. Kanaaf nutis gaa sagalee kennaan humna qabnuun dandeettiidhaan hayyoota kennaa fi uummata Oromoodhaa kan miidhamaa, dhiitamaa, ajjeefamaa, reebamaa, qe'ee qabeenyi isaarraa buqqaa fi saamamaa jiruuf sagalee ta'uudhaaf har'a asitti walitti qabamnee asitti argamnee uummanni Oromoodhaa ammoo halkan tokkoof warri daasbooraan biyya alaa jiru saba kee yaa uummata Oromoodhaa kan biyya keessaa nu daawwachaa jirtan guyya tokko daqiiqaa takkaaf nutti tolee guyyama tokkoof hafuura argannee boqonnee beeru dhugaa dubbachuudhaaf. Nuti hanga dhumattis akkuma dur sagalee isiniif ta'aa turre ammas sagalee ta'uudhaan hariiroo walitti dhufeenya diinagdee gargaarsa mallaqa mootummaan biyya Jarman mootummaa Itoophiyaatiin waggarraa kennu yeroo miliyoona 300 ol mootummaa Itoophiyaarraa dhaabsisuu dandeenya jirra. Falmaan nuti biyya alaa godhaa jiru taphaa miti jechuudha. Gamtaan Awurooppaa akkas, mootummaan Ingiliz akkas, mootummaan Ameerikaan akkas biyya Itoophiyaa jechuun biyya gargaarsa idil addunyaatiin jirtu jechuudha. Biyyi sun har'a sharafa alaa doolaaraa fi yeroo dhabuurraa kan ka'e kaampaniiwwan gurguddoon biyya san Itoophiyaa keessatti argaman kan keemikaala adda addaa biyya alaarraa sharafa alaatiin bitanii galchan har'a cufamaa jiran oomisha isaanii 90% rindeessaa jiran jechuudha. Parsantii 10 qofa oomishaa jiran jechuudha. Hojii dhabdummaan biyya san keessatti daranuu warshaaleen gurguddaan kun akkasi cufamanii industirii paarkii maarra jedhanii garee eebbisiisan kun waan ittiin dalagan qabu qafoo qulla dhaabata malee nuu mana asitti na dhugaa. Hojii dhabdummaan mootummaan durii fi caala hojii dhabdummaan akka biyya san keessa baay'atu qaala'insi jireenyaa akka biyya san keessatti baay'atu biyya san diinagdeedhaan kuffisaa akka jiru uummanni Oromootii fi qabsaa'onni Oromoodhaa sirriitti beekan jechuudha. Kana malee warri kaleessa guyyaa kaleessaa warri baankii idil addunyaa duratti Oromoon magaalaan biyya Ameerikaa DC duratti argamtu baay'ee sagalee isaanii dhageessaa jiran gargaarsi tokko bakka inni akka jiru mootummaa kanaaf. Kanaaf gama obboleessa keenyaa gamtaa bulloo olaanaatti isin dabarsaa hamilee naa kennaa fi naa si'adha. Galatoon isaa utumatti yaadannoo amteemuma karaadhaa dhufaa jirra. Warri guyyaa sadii fi asitti dadhabdanii yeroo darbes akkasuma
sagantaa adda addaa qopheessitanii abdoonfaan warri muushinii hundi keessan galatoomaa jechuun barbaada. Akkasumas hawaasni Oromoo asitti argamtanii qabsoo kana gochaa jirtanii galatoomaa jechuun barbaada. Egaa akka sa'aat jedhee waan irraa sirbinus natti hin fakkaatu garuu ammoo wanti kun itti fufuudha qabna. Warri qabsoo kana adeemsaa jiranii akka sabaatti akka dhuunfaatti yookaan akka murna tokkootti otoo hin taane akka saba Oromootti kan isaan beela'aa jiran kaan kan bosona jiru kaan kan mana hidhaa jiru kaan kan beelaan of qoraa jiru asumatti illee saba Oromootiif jedhaniiti. Kanaafuu Oromoon addunyaa mara jiru hundumtuu akka waliigalaatti yaada tokkoon qalbii tokkoon qabsoo kana hafiniisuun jedha. Bilisummaa keenya hagoonfannu, walabummaa keenya hamirkaneeffannu, alaabaa keenya gadi hadhaabbannu. Kun kan ta'u yoo Oromoon hundumtuu tokko ta'eedha, sagalee tokko wal dhageessisedha. Egaa saaduwaa jedheera. Alaabaa, alaabaa, alaabaa Oromoo aarsaa dhiigaaf lafee lubbuu jaalleewwanii halluu hiikoo qabne siin jijjiiru ani aarsaa dhiigaaf lafee lubbuu jaalleewwanii halluu hiikoo qabne siin jijjiiru ani siin jijjiiru lafeetti dagalee dhiigatti dabalee lubbuutti kafalee ol si kaasa malee diimaan karaa olii dhiiga boototaati alaabaa diimaan karaa gadii kan dhalootarraati alaabaa badhaadha Oromiyaati magariisaan gidduu alaabaa Afrikaa jetti miftii aduu kan jedhu galatoomaa kana caalaa waan isaaniitti deebisaa ulfaadhaa fayyataa. Artistii kenna buleessi kenna gamtaa bulloo olaanaa hamilee nu kennami. Artistoota jajjabduu aktiivistootaa fi akkasumas qeerroo fi qarree biyya jarma warra kutannoo fi murannoo fi jannoo qaban jajjabduu biyya jarma keessaa qabna. Kanaaf waaqa galatoomi jennaan gaa. Kanaafuu ilmaan Oromoodhaa sadarkaa idil addunyaatti argamtan wanni nuti isinii dhaamuu barbaannu tokko akka biyya Jarmaniitti irra deddeebi'ee isinii himaa jiru. Magaalaan Baayer Muunshitun magaalaa guddoo biyya Jarman diinagdee siyaasaa biyya Jarmanii kana qabattee kan deemtu waan taateef amma ammoo asitti sagalee keenya dhageessifnee jirra. Qondaalonni ol'aanoo gurguddaa dippiloomaasii hajaa alaa poolisiiwwan biyya alaa hariiroo gurguddaa irratti hanga sadarkaa federaalatti naannoorraa hanga sadarkaa federaalatti dhiibbaa gurguddaa geggeessuu danda'an. Dhufanii hayyoota keenya qeerroo fi qarree biyya Jarman dubbisanii jiran xalayaa isaanii irraa fudhan komii fi waan komatanii fi waan isaan morman hunda xalayaa isaanii irraa fudhan dhaggeeffatanii jiran deebisii deebisnaa nuti kan dhaabbanneef mirga dhala namaatii fi uummata lammii cunqurfamaa jiruu fi ka jedhu isaanitti himuudhaan dhiibbaan sadarkaa mootummaa federaalaatii kana bira darbee hanga gamtaa Awurooppaatti dhiibbaa gurguddaa hin geessisna jedhanii waan jiraniif kanatti aansee ammoo magaalaa guddoo giddugala Awurooppaa kan taate magaalaa Berliin magaalaa teessoowwan gamtaa Awurooppaa United Nation gamtaan Afrikaatiin addunyaan guutuun qubatu imbaasiiwwan gurguddaa jira addunyaa jira baankiin addunyaa magaalaa inni keessa qubatu magaalaa san dhaquudhaan torbaan irraa sagalee keenya dhageessifna. Qeerroon Jarmanii sagaleen isaanii guyyaa sun ol ka'ee lallaba ilmaan Oromoodhaa hidharraa hiikamuu qaban kan jedhu dhageessisan jechuudha. Hayyoottan Oromoodhaa badii tokko malee yakka tokko malee hidhaman hidhaa keessaa bahuudha qaban Oromiyaan apartaayidii yookaan ammoo jiru mootummaa faashistiitiin abadan hin bultuu uummanni Oromoodhaa abadan hin jilbiifatu. Harkaan kennatu kan jedhu mormiin gurguddoon biyya Jarman magaalaa Berliin irratti torbee dhufu sagalee guddatu ol ka'ee lallaba. Kanaafuu ilmaan Oromoo biyya Jarmanii fi akkasumas ollaa Jarmaniitti argamtan guyyaa san hiriira guddaa artii sochoofne kan Firaankifaart daran jechuudhaan sagalee keenya guyyaatti dhageessisu waan ta'eef guyyaa san Oromoon namni nama biyya taate akkana irraa lafne yaamicha qeerroo biyya Jarmaniiti. Kanaaf dhuftanii sagalee keessan akka dhageessiftan kabajaa fi jaalalaan isin gaafannaa. Guyyaa san ilmaan Oromoodhaa mormii keessan ni dhageessiftu sagalee jaawarii taatanii ni dhawwaaqsiftanii. Kanaafuu gama Abdoo Qaadii Abbaa Jabalitti isin deebisa jechuudha. Hedduu galatoomi sa'aati hundi keessanuu hedduu galatooma artistoota keenyaa aktivistoota keenyaa
keessattuu qeerroo sagantaa guyyaa sadii asitti qopheessinee sagalee hayyoota keenyaatiif qondaalota ABO fi KFO mana hidhaa jiraniif sagalee ta'uudhaaf asitti argamtanii dhiibbaa isin gootaniin deebii injifannoo arganne irra deddeebinee haasofnee jirra. Isaanis warri biyya kanaa bulchanu warri as keessa taa'anu waajjira pirezidaantii Baavaariyaa keessa taa'anu qondaalonni olaanaa dhimma Afrikaa laalanuu deebii yeroo gabaabaa keessatti deebii qofaa miti baay'ee deebii jechuun waan nutti himanu jechuudha. Ammoo dhiibbaa barbaachisaa ta'e waan mirga ilma namaa sarbuu mootummaan Itoophiyaa gaggeessaa jiru hunda isaanii akka fudhataman qabne isaan biratti nutti himanii sanarrattis akka hojjetan nutti himanuu jiru. Rabbi lubbuu qondaalota ABO fi KFO nuufaa oolchu Jawaar faa Baqqalee Garbaa faa mootummaa isaan ajjeesuu barbaadu kana harka kennuun irra hin jiraatu. Isaanis waan godhan ni beeku jedhee tajaajila. Egaa daawwattoota keenyaa sagantaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwork ammas immoo sagantaa duula lagannaa nyaataa magaalaa Munik keessatti gaggeeffamaa ture, hiriira mormii gaggeeffamaa ture. Asirratti kan xumurru ta'a. Torban dhufu Berliinitti walagarree Grand Rally yookaan immoo hiriira mormii guddicha gaafa Maarchii 4-5 Berliin irratti goonaa. Waan nu hordoftaniif galatoomaa nagaan nuuf tura. Akkasumas Keelloo Miidiyaa asirratti argamtu isinillee galatooma. Okay, amsa yoo qabu. Akkuma beekamu ilmaan Oromoo kan warra sagalee taatan galatoomaa isin jenna. Wannan jechuu barbaadu dhugaan Oromoo yeroo maraa ni danqamti ni hacuucamti. Warri Haacaalu ajjeese bilisaan gallaqqifamaa Haacaalu warra Haacaalummaa du'e jedhamoo akka Jawaar fa'aa akka Baqqalaa fa'aa hayyoota Oromoo hedduu mana hidhaa keessatti dararaa jirani sagaleen kun dhagahamuu qaba. Namni galata namaa hin beekne galata Rabbii hin beeku. Galata Jawaar fa'aa namni dagate Oromoo kaawwaniif bu'aan qabu akka ilaaletti. Kanaaf warri mana jirtanii warri biyya kana keessa jirtan hiriira yoo jedhamu irratti hirmaatuu qabna. Inni nuuf jedhee jireenya bareedduu san dhiisee har'a bakka isaatti rakkataa jira waan ta'eef namni mattuu sagalee ta'uu qaba. Dirqama wali sagalee ta'uu qabna jedhaa jabaadha waan hin jedha. Galatoomii obboleessi keenyaa familii nuu kennaa fi Abdii Xayyibaaqoo sagantaa keenya sagalee isaa taguyyoo waaree fakkaatuun akka nu goolabu gara waltajjiitti isaan feerra. Maayikiin dhaabbate iyyuu. Egaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota kennaa kunoo Abdii Xayyibaaqoo Abdii Faddisii kun ammoo kasin beektan rooba qaalii namaati. Obboleessa guyyoo waariyooti. Boronticha keenya kanaafiyyuu Abdii Xayyibaaqoo warri dhiigaan daldaluu gos wal dhageettuun fedhu obboleeyyan wal jaalate maaliif kan waliin haadhu jidduu seenee haama yaada waraani yaa'u naga jenne arraallee naga jenna borullee naga jenna maaliif waraanaa wal dugamti lafti kenna cufa caala jidduun nu buusee araara warra jibbee wal gatuu filee buusee araara hiyyeessaa fi dadhabaallee waan qabu buusee gargaara rabbii baanaa beeku. Akkasii keenya wallisaa Abduub Duubeeti wallisaa Booronaati yoo kanaaf jechuudha kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenyagaa ab guyyoo dirma. Meeta karra meeta akkanuma. Wanni jedhiga. Si wanni waan jettuun beektaa? Mee Shimallis Abdiisaa akkam ta'e mee Taayyee Dandaafaa sagalee. Poolisiin dhufte maa asii inni dhufte deemna koon qaba poolisiin. Deemkaa jedhiga. maal jennaan? Abbaa jirma jedhiga. Daawwattoota keenya kabajamoo sagaleen keenya dhaga'ama. Sagaleen dhaga'ama. Sagalee cufamtee jirti yeroo biraa. Sagaleen dhaga'ama hin dhaga'ama. Daawwattoota keenya kabajamoo sagaleen dhaga'ama. Oraazii entertainment jechuudha. Abbaan Oraazii Oraazii show jechuudha. Har'a kunoo sagalee hedduu lafatti balleessee jira. Abboorra guyyaa guutuu iyyaati oollee. Kanaaf akkasitti ulfaadhaa galatoomaa hiriira nagaarra bakka sanatti baane OMN guyyaa guutuu hordofaa turtan jedheetti abdii qaba. Waan namatti tolu waan hedduutu bakka sanatti adeemaa oolee ijoolleen asitti lagannaa guyyaa sadii nyaata lagachuudhaan
harda goolabame kanaafuu waan asitti wal geenyeef almost galmaan gaannee jirra mootummaan hooggantoonni olaanoon biyya kanaa dhufanii nu dubbisaniiti jijjiiru kanaaf ulfaadhaa galatooma isinii daawwattoota keenya kabajamu hiriirri mormii bilisiginna hadbii jarman magaalaa muunikitti gaggeeffamaa ture nagaan goolabameetti jira beekaa waan haasee qannu malee beektee keessi kenna madaa qaba daawwattoota keenya kabajamu hiriirri nagaa jarman magaalaa muunikitti guyyaa sadiif gaggeeffamaa ture har nagaan goolabameetti jira hordoftoonni aktiivistii keenya guddaa Sa'ad Yusuf nagaara nuuf tura walitti deebina isin jedhe. Akkasii abdii xayyibaa koo galatoomii jaalatamtoota kabajamtoota hordoftoota keenya nagaa sagantaa gurguddaa kan biroo Berliin ifaarratti qabna. Kanaaf gaa sagalee keenya dhageessisuun itti fufaa qabsoon itti fufaa hiriira gurguddaa hin dhaabbatu abaddan akka Awurooppaa guututti ka ardii sochoosu gara qophaa'uuf deema. Kanaafiyyuu sagantaa keenya irraaf isiniif qopheessine asirratti goolabna. Kanarratti isin dhaabna. Nagaa keessa nu jiraadha isin jenna akkuma guyyoo waariyoo addaan isin baana guyyoo waariyoo abba jirma waa hedduu nu barsiifte waa hedduu nu hubachiifte jechaa akkasitti irra sagantaa keenya asirra goolabna nagaa keessa nu jiraadha.